lafee fi dhiiga keenyatu dhangala'ee itti caccabne qeerroo itti dhabne kabajamoo obbo Jawaar Muhammad achi dhaabbatee falme gaafa dheengaddaa. Har'oo eessa jiran laata paartileen siyaasaa hoo dhimma kooyyee faccee irratti ejjennoo akkamii qaban ibsa maalii baasan? Please ummanni keenya ammas dammaquu qaba dhimma kooyyee faccee irratti qoosaa hin fedhu ummanni Oromoo. Finfinnee falmanna. Maal Finfinnee falmanna? Handhuurri teenya nu nyaatamte nu dhumte. Amma kooyyee facceetitti dabranii kooyyee faccee abadan qotee bulaa dachii isaa irraa buqqa'eef taati malee warra kaabaa warra seenootiraakiin fe'amee dhufeef abadan inuma hin laatamne. Lammataadhaa paartilee siyaasaa ilaallata. Paartileen siyaasaa keenya maal gochaa jirtan? Bakka 3 jirtaniimi? Bakka 30 jiraadhaa. Ummanni Oromoo dantaa keessanii qabu. Isin ummata Oromootii gadi wanni isin amanuu qabdan. Kanaafuu yoo Oromoof yaaddan ta'e paartiin PABO bilisummaa ummata Oromoo yoo fedhe yoo hawwiin isaa akkasuma jedheetiin amana. ABO'nis bilisummaa ummata Oromootiif qabsaa. KFO'nis akkasuma. Maaltu isin dhabsiisere? Maaf bakka tokkoon dhaabanne? Maaf gaafa rakkoon Oromootti galtu wal biran dhaabbanne? Maaf gargar facaatu? Akkuma sangoota sadanii akka hin taane isin carraan sangaa sadanii isin mudattiiti adabadhaa warri paartii. Sa'a burree kutaa 3 moo 2 irratti baranne. Sa'a burree diimaa fi gurraacha. Diinni akkamitti isaan addaan babbaasee akka nyaate namni barate namni qubee barate ni beeka. Carraan keessan akka san hin taaneef dantaa Oromoo irratti tokko tahaa dhaabbadhaa. Egeree ummata kanaa itti yaada. Ummata Oromooti kalaa isin galcha. Qeerroodha kalaa isin galcha. Kana yoomiyyuu hin dagadda paartiin alaa dhuftan kun. Alatti wal diigaa turtan. Alaa galtanii asitti ummata ijaaramee tokko ta'es diigdan. Bu'aa keessan faca'uun ummata Oromoo diigamuun otoo isin wal jabeessitanii bakka takka dhaabbattanii ummanni isin jala cehaa fakkeenya isiniifin kaasa. Paartiin Oromoon qabu kun sila ABO tokko. Jawaariin ol baafannee Jaal Daawud Ibsaa gorsaa godhanna ture. Kamaal Galchuu immoo nageenya irratti ramadanna ture. Oromiyaan of dandeessee dhaabbatti. Jaalmarroon keenyas nageenya irra nu dhaabbata jechuudha. Itti yaadaa isiniin jedha. Tasadaffaadhaa waa'ee koronaa vaayirasiiti. Koronaa vaayirasiin addunyaan baay'ee yaadda'aa jirti. Kanarratti biyya keenya seeneera nama 7 qabame jedhamaa jira. Namni 7 kuni xiqqaadha. Otoo laalame anuun dhabu of eeggannoon namni keenya godhaa jiru kuni baay'ee ka gadi bu'e keessumaayyuu uummanni Oromoo mootummaas hin qabnu silaa. Rabbiin qofa qabna. Paartileen siyaasaas hin qabnu. Nuti waluma qabna. Harka qalleeyyii keenya saamunaa takka yoo bittani haadaan addaan kutaati walii fira fandii biraan qabu uummanni Oromoo beekadha. Warri biraatiif fandi godhamaa jira. Keessaafuu warri baadiyaa ka irraa dhalanne. Onneen teenya siniif dhaatti. Ka biraa warra mana hidhaa jiruuf maaltu dhukkuba koronaatiin wal qabatee hidhamtoonni keenya kan maqaa Oromootiin warri har'a akka Baqqalaa Garbaa kunifaa warra isaaniif hidhame fa'aa jira bara. Akkam isaaniif dubbattan jedhame hangar'aa murtii tokko malee warra mana hidhaa jiru jira. Ijoolleen kamisee mana hidhaa jirti. Kanaafuu isaaniif maaltu yaadame? Anis nama hidhaadhaan dhaabbiitti hidhame keessaa nama tokko yoo hidhaa taate bakka jiru anaaf rabbitu beeka. Quba qabda waan dhiyootana deddeemaa jiru waan ta'eef. Qeerroon keenya immoo bakka jirtanii asiif achi garuu dhiisaatii. Nyatti haa deebinu. Sirni nama nyaataa nafxanyaa deebi'ee boolla keessaa biyyee hargufatee dhufee jira. Dammaquu qabdan.
ofirraa garagalchuu qabna. Beektaa nafxanyaatti amma gurra godhaa jirra. Hin jirtuu bar. Gurra itti godhuu hin qabnu Oromoo. Tuffachuu qabna. Qeerroo bakka jirtu dammaqi of qopheessi. Koyyee facceetiif dheengadda gabbaanee wal qixa duune. Har'a kan irra ta'e eenyu akka ta'e hin beeynu moo keessa jirtan laata? Akkan odeeffadhetti garuu akkachi keessa hin jirren dhagaye. Kanaafuu yaa ummata keenya. Nu sodaata akka hin qabnu akkuma Galaanaan jedhe sodaa qawwee hin qabnu jedhiin nuti qawwee isaaniis hin sodaannu. Tokkummaa keenya barbaanna. Tokkummaa keenyaaf immoo qeerroon paartii jalatti sussuuqamtee jirtu bayi jalaa. Paartiin kalee sagalee, paartiin kalee dhufe. Nuti tokko nuti Oromoo. Oromummaan walitti haa ijaaramnu. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun nagaa akka argattu yoo Oromoon nagaa argate qofa nagaa argatti. Wanni amanuu qabdan warri immiyyee Itoophiyaa jettan kunis yoo ummanni guddaan kun nagaa argate nagaa argattan. Yoo hin taane isiniif balaadha nagaa takkan argattan. Ummanni Oromoo guyyaa guyyaan hidhamaa ajjeefamaa wanni isin veeyitiidhaan maarreedhaan walii gad deemtan hin taatu dhaabbadhaa of ilaalaa warri akkas jettan kun. Ammas irra deebi'ee kan hin dhaamuu fedhu qeerroon keenya paartii jalatti suuqamte keessaa bahi of danda'e. Of danda'e nuti Oromoo.